gaafatemo atu ana walin asirra bultemo yo ana walin asirra bulte mal garaagarummaa qabda na gaafatte gaafi donqoro eessatti itti argitisiin dubbadha illee sojjala kana jiraatte kanuma barreessita laalaan barreessa waa akkasiin barreessa jedhi shi jedhu barreessitu aboo ana jaalalaa sirraa na qabe akkasuma sanuma himatu gaafiin tana caaltu eessa jirti jaalala jaalala akkamii wal fuune jedhee jaalala akkamtu na si qabe jaalalli akkamitti nama qaba qara jaalalli Njiraami nama tokko akkuma itti deddeebitee jala ooltu akka laaltuun jaalalli irraa si qabuu danda'a. Jaalalli siif maali? Lubbu koo ishee galcha. Jaalalli. Jaalalli siif maali jedha? Anaaf waa hunda jaalalli. Waa hunda hoo jettu maal fa'a? Laa wanni jaalala dursuun jiru jaalala jechuun yaa jireenya waa hunda jaalala jechuun. Jechuun waa hunda san keessa fakkeenyaaf maali si jaalalli? Laa amma jaalalli gosa hedduu jira. Jaalalli fakkeenyaatti nama hiriyaa jaalattu jira. Jaalalli ammoo bultii haqaama kiyya jettee nama tokko jaalattuun jira. Mi'a jiruu ta'e hunda waliin jiraachuu murteessitu. Ammoo jaalalli akkasitti kana. Ayyee. Akkas. Ati kana dura fuuteerta? Hin fuune hin jaaladhe malee. Eessa jirta amma? Amma kun TikTok irra hin jiru walumaan jirra. Jechuun biyyatti jirtu eessaas hin jiru? Biyya asuma jira. Biyyi rakkoo hin qabu dura gaafii fudhannaan biyyi qallaali. Ameerikaa jiran. Argee bara akka Ameerikaa jirtu manni keetu iyyuu mana hawwannoo fakkaata argaa akka Ameerikaa jirtu. Hayyee biyya kam jirta Suudii yookaan Dubaay? Laa Suudii hin jiru. Eessa jirtu? Keessa asonna nageenya kiyyaaf gaarii miti ati tura tana finna. Maa ati hattee biyya baate? Sunillee way dhabanti. Hayyee ishee soori ana hattuutti ni hiruma. Ayee hattuu an akkasiiti miti hattuu akkasiisanii miti maqaan an balleessi. Jamu lubbuu thank you. Ani hattuutti ni hirumu dhiifama. Hattuu jaalalaa malee waan biraati. Jechuun nageenya kiyyaa sirrii miti jettee bar biyyitti ati jirtu eessa jirti? Jechuun waan sin jedheef gisee tokko amma fakkeenyaatiin jiraame yaa ka yoo an sitti immoo lakkeettee na karaa akkarte sila waa an sin jedhe tolee jechee fudhachuu qabda. Ameerikaan kan jirre itti amana kaa Ameerikaan jirtu kaa bara akka Ameerikaan hin jirre itti amana kaa hayi maal taate ati? Ameerikaan jirtaa? Ameerikaan jirtu. Garuu biyya Arabaa Ameerikaa wattu gabbaye amma sinna sobuu eegaleetiin jedhe eessaan nagayaa miti deemi. Deemi faaxee silkii qabattee sobi. Ka amma asitti na kijibuu gale eessaan nagaa hinnaante? Jaalalaan duratti jaalachuun duratti onnee teessan qulqulleessa. Onnee teessan. Tan luu gaafata harma guddaa argite luu akka lukkuu gooxa galtu gaafata dabbaa guddaa argite luu isin jettu tana jechuudha. Lukkuu gooxa galtu argitan galgala gisee ol galte. Jaalachuun duratti onnee teessan akkasii qulqulleessaatii koottaa. Ammallee sobni ati guyyaa tokko na sobdu waggaa sadii akkasii shakkisiisu na taasise hanga sii waliin jiraadhu san. Sobni guyyaa tokko ati na sobdu zalaalama akka si shakku na taasisa. Naaf iyyaa kan allaa kutaa barreessati. Naaf kottu ol gali. Kalas carraa gaafii illee isin tufi cufee amma sagantaa biraa eegaluu ida'an. Naaf hin deemte moo jirti? Kun niitoorkiin qabu, kun gaafii masanuu yoo hin qabu, kun gaafii nuu yoo odda gastii kora jalaa bataa. Kalas carraa waa hunda. Waan barbaaddan na gaafadhaa isinin jedhee sila carraa kana fayyadamuu kan qabdan ofi cuftan.
Habibti gurbaa maree folbaafti san jechuu gabbaaf san koo ijaartii isaaf jedhu. Wallah hojii kee yaaddu waan ofii. Akkam bultan? Jaartii duddiitti dhufee jennaan waan addaan bayan seena janajjanu. Wallahi. Wallahi warri jaartii teessan gaafa duddiitti dhufe fuuta qachaarra deemtanii fi warri gaafa jaartii teessanii wanna jaartiin teessan dadhabdeeti wanna jetteetiin jette waa janajjanuudhaaf deemtan. Habibti laalu no. Oddoo jaartii qabas keessa fikiriin na qabe jedha laalu no jaartii isaa. Luqaatu tana fi fintirisa haa godhu. Tana bira dhaabatteeti bada hantuuti. Koi wallah guddisa sanuma matalleen malaataadha. Koi fidee dhufe. Allahu akbar la ilaha illallah. Allah. Yesus. Mubarak Presidente Mohamed. Karena sejumlah anak ini melatan nanti, wallahi. Wanu mana sih kami di rumah nanti jemur. Ada. Wallahi bila kita sering ada. Wallahi. Odo jarti kap. Osono ya cuma najati ya cu girdosh talal mana jaza kes dra girdosh ar kita girdosh na cimula sunja cu mana kifili ya do hida me cu. Hah? Aci nufta fikir na weta shem saka boleh sah. Yesus. Tutung ke sahabat ya ada fate dabala curu ini. Auzubillah bisyaitan rajim. Tani Jalan lewat aja. Hoken hada citte. Hada fate dabala curu. Suka. Nih kita nak jalan. Gabut. Nanti dhaggeeffadhaa amma waa isinii himaati girgirri jettanii duuddanii dhaggeeffadhaa warri jala kana jirtan shamarran keessattuu carraa kana yoo rabbiin isin qunname am happy hedduu natti tola. Sagalee kee jira? Hiriyaatiyyaa carraa lotoriidhaa warri dorgomuu barbaadan warri lotorii dorgomuu barbaadanii jechuudha. Lotoriin kuni ka'umsa birrii 1000 takkaan murattan tikeetii tokko 1000 bittanii ifa isinii godhuudhaaf tikeetii takka 1000 takkaan bittanii. Kalama fada ammoo carraan tokkoffaani birrii 500 carraan lammaffaani 50 carraan sadaffaa 20 jechuudha. Wanni tikeetti murtanii ammoo 1000 takka Itoophiyaatiin murattan. 1000 takka Itoophiyaadha jechuudha. 1000 takka Itoophiyaatiin carraa keessan mokkortan wanni kun carraa waan ta'eef carraa keessan mokkortan 1000 takka Itoophiyaatiin. Kalammataa maal isiniin jechuun barbaade? As profailii isii kana gadi tuttanii profailii isii jala linkii Instagrama achi isin geessaa jechuudha. Isin galee carraa lotoriidha warri dorgomuu barbaadan gastii ergadhaa ol isin galchaa jechuudha. Sumayyaa na gargaar hin fiigini akka kaleessaa san gingilchaa. Kalee namni si achi nama bitatu asirraa. Kunoo isin kana ol galtaniitiini carraa lakkoofsa muratan lakkoofsa tokko haga kumaa muratan tokko haga kumaatitu jira lakkoofsi tokko haga kumaati jira tokko haga kumaa keessa lakkoofsa barbaadan muratan namni tokko nama 10f tikeetti 10 bituu danda'a namni tokko tikeetti 10 bituu danda'a fakkeenyaaf obboleessa keetiif maqaa haadha keetiitiin maqaa abbaa keetiitiin maqaa akkasiin jechuudha. Namni galuu barbaadan lakkoofsa 8 tuqadha. Namni galuu barbaadan lakkoofsa 8. Namni tikeetti bichaa bitachuu barbaadan. Haasaa doontan tokko amma gabri seenee waan bira haasaa jechuudha. Sida san ta'ee fi lakkoofsa 8 tuqadha. Ana sin galcha. Lakkoofsa 8. Tokko tokko galcha waan ofirra nama galchiniiti. Wal baay'atan. Okay. Galchu waan ofii. Tikeetiin birrii meeqa? Tikeetiin tokko birrii 1000 takka Itoophiyaati. Bar nama galchu wajjin dhayaan jirtu bar. Si jamil warri dhiiraa sirnaan qabdan yaan. Warri dhiiraa yoo qoostanii waa haasoftan malee shamarran galchaa qoy. Sumayyaa Yusuf Koosee.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا في كم جرتها؟ Seenee gaafachuu danda'a yaa seentee gaafachuu hin dandeessa wal kan biiftu barii. Jira galata rabbii dubbadhu. وإيماني تبغى ترتني كاي تسرت الدنيا باه. Sagaleen keenya jiru obboleetti. Sagaleen hin jiru yaa Sumayyaa Yuusuf. Guys, sagaleen isii isinitti adeema. Erfoonii irra ciiftirraa ka'i. Sagaleen siin jiru waan fi gaaffiillee oduu si gaafadha jedhu neetworkiin na darbe irratti hin jettu. Yalla itti fufi gaafii mannee. Gaaffii qofa Gaafii sadarkaa gaafii fixee jira kanarra jira xiyyaa tiyyeessuun. Kanaafuu iyyuu mee akkamitti morachuu dandeenya namni nutti himika. Laali lotoriin beektanii namni lotorii hin beekne hin jirtanii carraa mokkoruudhaa jechuudha. Ni galee carraa mokkoruudha. Carraan kun yoo si qaqqabe yoo tokkoffaa taate tokkoffaani akkuma nama fakkeenyaaf ani waraqaa 10 fuudhee lafa buusaa jechuudha. Waraqaa 10 san keessaa tokko si'ii tokko naafi tokko Sumayyaadha haa jennu. Fakkeenyaaf yookaan siyyuu ta'a haa jedhu. Fakkeenyaaf takkaffaa yoo ol fuudhe maqaan tiyyaa yoo kaba'u taate 50 argata. Ammallee lammaffaa deebi'eetiin fuudhaa miti naafiin kaba'u taate isiin kabaatu yoo taate ka tokkoffaa 500 ka lammaffaa 50 ka sadaffaadhaa 20. Rakkoon qabish. Tikeetii bituun ammoo birrii 1000 Itoophiyaati. Yoo barbaadde tikeetii 10 illee bituu dandeessa nama 10 jechuudha. Ayyee bakka tikeetii 3 barbaada inshallah. Yaa kanaafuu lakkoofsa amma filatta. Lakkoofsa meeqa akka barbaaddu amma filattaa jechuudha maqaa nama barbaaddeeti. Zeen meeqaaf mee lakkoofsi meeqaa haga meeqaa jira jette? Lakkoofsi tokko haga 1000. Zeen. Ayyee. Amma ndagama obboleettiin dhagama. Rabboo Bilbilaas dhiyaadhu. maal dhagayama jettaa? No asik bilbila rafa kau jirtu balen ndagama sagaleen si bar. Bilbila rafa kau jirtu bilbila asik. Sibicha dhagayama hin hunda geessa. Harka raayin qaba bar litor kiyaasa na godha balee harka raayin qaba. Maal jetti? Harka raayin qaba litor kiyaasa na godhe malee sin jecha arte waan ofii. Daadaan dhagahuun kaa'amne dhageetta irraa gulbadhu waa irraa fudhadhu. Hayyee ina tikeetti barbaadda obboleetti. Sumayya. Bar isa bakka litor kitu asana godhe waan sin jettan addaan baafachuu dhabe malee fudhachuu ta'e. Amma dubbadhuun dhagayamaa kun amma akkana. Hayyee lakkoofsi filadhu. Okay, meeqaa hanga meeqaa filatan? Lakkoofsi tokko haga 1000. Tokko haga 1000 lakkoofsi. Okay, inshallah. Hai. Waan nuti qo'in tokko haga 1000 hojjettu injira miti tokko 2 3 jetteeti moo tokko haga 1000. Okay. Zeen. Hayyee lakkoofsa tokko fi 10. Nani viidiyoo bahi yoo si mijate yoo si hin mijatin ammoo rakkoo hin qabu. Miyuuti illee qabattee viidiyoo bahuu dandeessa. Yoo si hin mijatin rakkoo hin qabu. Dhugaa rabbii bahuu hin danda'u maaliif hojjette kaameraa jira ammayyuu hirkoon. Sii miti naafii jedhee bara. Okay. Xinna turee waan fi iddoo hin jira hafilatan lakkoofsanii ilaala fagasitti. Nin baatu. Garuu miyuuti irraa bahi dubbadhu kaa'ate wannoodhaaf. Hayyeetu yaa tokko hanga 10 qabamee jira inni garuu lakkoofsa biraa fudhadhu. Tokko haga 10 keessaa baya tokko haga 10 qabamee jira waan ta'eef achi ol filadha.
Kodashan diddama fi Qabamee jira innillee Habibti ol fagaatu xiqqoo. Allahumma salli. Hayya afurtama, jaatamaa fi torbaatama. Afurtamni qabamee jira jijjiirradhu. Jaatamnis qabamee jira. Rabbi deematu madarra. Jaatamnis qabameera. Torbaatamnis qabamee jira. Jijjiirri sadeenu. Maaliif tiyyaa ta'u namatu si dura filate beektaa akkuma xamma ola seentee filatte kana kaleessas ijoolleen turanii warri filataa turan jechuudha. Si dura filateetu jira. Garuu guyyaa afuriin booda jechuudha. Akka guyyaa afuriitti yoo mallaqa keessan hin galchine lakkoofsi kun deebifameetuma gurguramaa jechuudha. Hanga gaafa tikeettiin dhumatoote. Tokkoffaa osoo mallaqa galchitanii warri hin filattan mallaqa galchitanii hixaan nu bu'ee hedduu natti tola jechuudha. Isiniif galaa miti birrii kuma takka jechuuni waan yeroo takka gabbaatee lippistikiin bittu waan guddaadhaa miti jechuudha. Waan juusiidhaan bittee ol deebitu kuma takka Itoophiyaa jechuun jechuudha. Birrii biyya jirruu keessatti fakkeenyaaf Kuweet irraa kuma takka galchuun baay'ee salphaa. Dubaay irraa kuma takka Itoophiyaa galchuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf yoo isin amma kana hin xumuriin tikeettiin kun deebifamee kabirri miti lakkoofsi ani filadhuun qabame jechaa jirti. inshallah bismillah jedheen sii fila. 52 hoo tokko sii ilaala. Okay. Hayyee 52 fi achi olii haga eessatti qabamee jira naafi. No qabame tokko warra tokko kana keessa namni fixe waan ta'eef tokko akka 10 kana keessa namni fixe waan ta'eef 52 naafi miyuuti irraa 52. 52 hin jira. Hayyee. Okay. Qabamee jira hin jira saa? Jira inni. Okay. Tokkotti dabaladhu ati ofii keeti. Hayyee 150. Qabameera inni. 52 eenyu jedhee galmeessu tiyyaa. Naati ayyaanam tiyyaa. Tiyyaa moo hayye. Tiyyaa moohee. Qabadhu lakkoofsa kan ookee tiyyaani booddee siif hin kennuu Lakkoofsa danda'u. isi himtu kana qabadhu atis ishii. Hayyee. 150 qabameera. Ayyaadadha. Achi olii haga meeqaatti banaa jira ree? Haga kumaa keessaa hin jedhidha. Dhibbaa fi 38 filadhume. Hayyee. Waan ofii meenaa fi liqa wallaahi. Dhibbaa fi 38 Jira Namaaf ni muraa jira inshallah rabbi khairii haa godhu. inshallah rabbiin irra si haa oolchu wallahi bareedduutu jira. Dhibbaa 38 qabadhu atis isiin isaa qabattu. 138. Wanufi kudara. 52 fi 138 hayyee akka biraa sadaffaatti naa dabale kaawwan fi. Tiyyaadha kunillee. 88 islaaliif mee. 88 qabameera inni. 77 hoo. Qabameera inni illee. Sagaltamii saddeetoo. Obsi mee sumay. Eshi bakka Qoye eshi. tiyyaan asii dhufee takka fume. Eshi. Fayyee rakkoon qabu. Shanta- Xiqqoo biisii turee sana. 52 138 jettee waan ofi. 99 laaliif. Qabameera inni waan ofii. Okay. 41 Saddeettamii sagalaa. addeesuma yaamee obsa bannaata. Mayyaa gisee takka tiyyaanaa fixattu Habibti. 41 qabamee jira waan. Nairobi kottuuti maqaa kiyyaa fi maqaa kan keettiin illee muri tikeetti kottuuti. Dhibbaaf lama jetti koomenti jala dhokattee kottu. Tiyyaa lakkoofsa Waan ofitti dabali tokko. Tokko meeqa si dabala si fakkaate. 73 laaliif. hin qabamneen tiyyaa okay. Okay. 70 meeqa jettee waan ofi? 73 jedhe inshallah rabbi irra si haa oolchu. 73 sana maamaadhaan naa qabisa.
Eenyuun jedhan? Mama. Maamaan jedha? Mama.